tijibbees hin beeku. Ati dhugaa dubbachuuf ammallee wanta ragaasii ba'u onnee qulqulluu qabdaa takkaana jibbitee natti jijjiiramtee hin beektu. Garuu rakkoon kee wama tokko qofa. Summaa inni fakkeenyaaf akka hidhaatti yoo suusuu wajjin seenee akkam jirtaa jedhee bakka namni kan inni walaloo walaleessuu fi namni inni walaloo fakkeenyaaf nama fakkeenya godhatee jedhuu fi waan isa keessa jiru ittiin ibsachuuf malee jaallachuuf miti. Akkasuma koomentii adda addaa jalatti hamala namaa ati nama akkanaatiidhaan ibsuuni nama sana jaallachuu otoo hin taane jaalaluma obbolummaa uuma akkasii. Ati garuu koomentii lubbuu jedhuun barreessini. Ati nam beeka sirriitti na jaalatta nam beeka anis qonnee qulqulluun akka na jaalatu 100% dhimtaaman anis hin jaalladha waanum an dhiisisin jedhe isa maaf hin dhiistu. Dhiisi bakka dhalaadhuma faarsuu dhiisi dhalama si faarsitu uf jalaa dhoorkisiin jedhe sababni bultiitii ejjettee kaleessa wagguwan iddoo dalagaa jiru sheernarra godhan viidiyoo kan kee kan waraabame jechuudha. Bultiitii kan jettu san eessaa fidde? Bultii aanaan duuba ati dura ijaaratte eenyudha? Ka aanaan dura akka hin jirre sirriitti beeka waan ta'eef jechuudha. Erga kananarraan fidduu eegalte eega nama akkanaaf fidduu eegalteeti dursitee maaf na hin beeksistu hamma namiitu. Sitti meera bar an ammas si miidhuu yaada hin qabu. Sitti sin jijjiiramu si miidhuu yaada hin qabu. Garuu isa eessa oltee eessa bultee shamara jalatti maaf akkana barreessita maaf walaleessita eenyuuf walaleessite isa ittu kana wallaahi hin danda'amu firiidamiin barbaadamu fakkeenyaaf naa beekuu qabda waan akkana. Fakkeenyaaf namoota baay'ee asilii yoo fudhattee laata doktor asilii abbaa fedhanii wajjin kolfanii taphatu. Ummu seenaan akkasuma ijoollee galchitee ittiin taphatti. Ati waan akkanaa naa beekuu danda'u qabda sila. Mee warra namumti bar waan kana murteessuu nama danda'utu baay'eetu jira jala. Namni waan kana murteessu jechuudha. Ani of ta'ee jira. Ana malee ilaalin. An of ta'ee jiraadha malee nama ta'een jira. Asliin. Ummu seenaan beeftuudha. Akkuma maqaan keenya gara amalli keenyas garagara. Ammas taana rakkoo takkas irraan arginu. Rakkoo takkas hin qabdu ati. Yoomillee taana akka rakkoo hin uumnallee nan beeka. Garuu guyyuma dura jalqaba waggaa 4 dura Jaanuwaarii 23 guyyaan wal barreen beekta. Jaanuwaarii waggaa 4 Jaanuwaarii 23 guyyaa wajjin sitti himaa wal barre. Guyyuma san kan sitti maal jedha? An waan feetellee ndalee waan feetellee godhe an sirraa wanti takka jedhu hin jiru. Gindammoo inaaffaan qaba waggaatti dhalaa otoo an si wajji haasa'uu fi otoo an si wajjiin dubbadhu yoo ati dhalama takka faarsite wanti sun bultii keenyallee ni diiga jaalala keenyallee ni booressaa jedhee sitti maan ture. Waan kana amaanaa san guyyaa san okkee sirratti moo biiftuu koonaan jette afaan kee dibaafatte har'a eessa dhaqee siin jaara bar. Anamas taanaan ilal namoota miidiyaa irratti ittiin haasa'u takkaa keessaan haa jedheen hin beeku namoota miidiyaa irratti ittiin haasa'u. Siigalee asuma irratti hafa jechuudha. Asuma irratti hafa. Garuu isa kana utuun jaarsummaan himatiin namatti waan keenya keessumaan fixna utuun jedhu diddee ijoolleetti diddee hiriyoonni koo ana ta'uu hin danda'anu. Silaa ati na gorsitee natti himtee akkas jette akkuma duraatti keessaan deemuu hin danda'a silaa wanta hundoo. Kanaafi anammas taanaan wanta sitti himu gummaanis dhufee suusuunis dhuftee ijoolleen dabalamanii dhufanii isa koomentii jalatti waan akkasiin barreessinii walaloo maqaa namaatiin hojjetinii walaloon hojjetinii isa jettu sana dhugaa dubbachuuf waan natti hin fakkaatu akkamitti ta'a hin ta'u. Qorataa. Jechuun naa beekuu qabda. Qorataa na dhaga'e. Onneedhaan miti kan namni wal jaallatu. No, atini okay, mi adisu akkuma jette sanittu adisu tokkoffarratti dhimmi kuni mee miidiyaadha, koomentiidha, viidiyoo waliin liivii seenanii haasa'an jedhee adisu. Sababni atiin har'a eda ka waliin haasa'u, eda ka dubbiin kun qabame osoo isiidhaan keezii tokko waliin hin qabne ta'e sababni atiin ishee tokkoffaa viidiyoo ishee fuutee TikTok irra poostate lammaffaa FB irra poostate WhatsApp ke story miidiyaa fayyadamtu guutuu irratti story godhatte nama kan oduu keezii yoo waliin qabneeti TikTok qofarra wal isanii wal biraa deeman WhatsApp irra maaf fidde
TikTok miidhummaati fayyadamtu kamiin irra injiru istoorii viidicha san viidiyoon sunoo kan isiin qorataa koo siin ala jireenya maaliin qabu naam ati sababni ati akkasitti istoorii waan deemtu nama otoo keezii ho'i hin qabaanneeti hin deemtuunis hin jaara bar kana bar kanan sitti maa jiru waa'ee keezii miti namni nama jaallatu miidiyaa irra fuudhee hin deemsii galee anamma ergasii takkaa miidiyaa irratti si maxxansee hin beeku asiif achi si oofee hin beeku maaliif namni waan jaallatu fakkeenyaaf birrii jaallatu keessoomatti dhoksee kiisii keessatti qabata namni waan jaallatu tokko kooti jedhee keessootti dhoksee qabata malee miidiyaa walaloon haaraan irratti naqaanadha maal ta'a akkan ogoon deemsisa fakkeenyaa fi biqiltuu sii fi hojii kana walaloo wal jalaa qabuudhaan kan wal isin fide sa jechuun waan wajjin barreessine qixxeedha waan ta'eef rakkoon qabu sin jedhe bar sii fi biqiltuu kan waliif fide dhimma walaloo barreessuu wal jalaa qabuudha sisa akkasii atiin jetta isheen dhiira ati isiin dubartii taatee jetti isheen dhiira sorry isheen dubartii ati dhiira taatee wal jalaa qabdaniimi akkasiimi akkasuma isheen anii fi ati akka hariiroo walitti qabnu beeyti sirriitti beekti erga beekte bakka maqaa biqiltuu jedhu san maqaa biiftuu buustee haa jettu waliin jedhaatti fufa doktor wallaahi isa dhugaan sitti himu isiin anaaf siif walaloo walitti hojjetaan anaaf siif walaloo jechuun waa tokkoof keessaa hin qabdu sii galee amma kan na dubbachiisu koo kanan isii wajjin nan jedhaa isiidhuma wayyaa kanan jedhu isii walaloo wajjin hojjechuun. Ati maa fiixattee namoonni ta'e erga isiin ana beeyte erga isiin anaaf si kan wajjin beeytu ta'e erga dhimmi isin lamaan walitti fidu dhimma hojii qofa ta'e bakka biqiltuu jedhu san biiftu jetteetiin hojii keessan itti fufa rakkoon qabu hawaasni haa dhaga'u. Si deemsisaa lama keessaa tokko filatta. Tarii walaloo san maqaa kan kootti jijjiiramee maqaa kun bakka bu'ee jedhama ta'u. Lammaffaa walaloo isii wajjin waraabdanii gadhiistan adda dhaabdallaa. Kun amma kana yoo jedhu mirga kan kee dhiibuu yookaan maal jettee waawii maal jettee anarraa. Firiidamii na dhoorkite naa jette isaa. Akkasii bara amma yoo narra kaa'amta wallaahi na dhowwite bara. Baarakkii na dhageeffadha. Tarii waan lama kana keessaa tokko filadha. Tarii ishee fi walaloo maqaa ishee keessa bu'eessan maqaa koo jijjiirta. Tarii ishee waliini gabrummaa jira kan jette san jechuudha. Tariiti walaloo ishee waliin jette dhiista tarii walaloo mamuluu dhiistee kophaa kan ga'e hojjetta. Kana lamaan keessaa tokko filadha. Filannoon baay'ee kan ga'e. Amma har'a filachuu hin danda'u kaa boori isii galchee haasofsiisee keessaanis ittiin dhiqaatan itti dawwaluu dhiisee erga girriin kun eegale dhugaa dubbachuu fi ittiin haasaan jiru ati na argitee na arguu baattee an dhugaa dubbachuuf duubaanis si namana siifan ajajama waan ta'eef ajajni kee amma dhugaa dubbachuuf tasa natti ulfaate si galee natti ulfaate kanaafi. Ati ilaalaal waan kana qabu keessisuu hin deebistu moo deebistu gaafii si gaafadhe kan filattaadhaaf gaafiin kan gaafii kana deebisi murteessi. Si jammar yoo isin dide jette inni dide yoo isin ishee jechuudha. Kana jechuun anaaf osoo hin ta'in ajaja dhalaa biraa fudhattaa jechuudha. Gaafii kana deebis. Kana lamaan keessaa tokko filadhu. Amma walaloo kana fixutti aan dhugaa dubbachuu waan beekufamaa isiidhuma wajjin hin fitan walaloo kana. Isii waan wajjin barreesse cubbuu natti taa'e. Isin wajjin fidadha. Ishee wajjin fidadha. Ishee wajjin eegaa kan fitu ta'e isin waliin hin fitu ka. Hai. Hoo. Ani eenyudha itti fakkaate? Dhiisuudha tarii wanti laf kanarratti tokko jaalala kan mootu hin jiru bar. Tarii walalicha kana dhiisuu. Tarii bakka walaloo san jaalallee ofii bakka buusee walaleessu. Kana murteessuu dadhabe kanammoo namni dhugaan namni jaalatu tokko waan kana murteessuu dadhabe eekoo simpil na baxaan waan xiqqishuudha waan salphaa dallee barra. Hai.
Bari, no se hace. Una maca